Kudha jaaffaa miti beeka. Akka seenaa Itoophiyaatti Oromoon biyya kana dhufe kan jedhame jaarraa kudha jaaffaadha kan Itoophiyaan hin beektu jechuudha. Anis daree taa'ee kanan baradhee fi warri wal fakkaannu wanni baachii tokko barannee jaarraa kudha jaaffaa keessa dhuftan jedhanii daree keessatti nutti himaa turanii. Karaan dhufaatii keenyas karaa kibba Oromiyaa ammaa kanaan akkana akka wal dhufee fi otoo yoo waliin goriin karaa laga Gibee qabatee Wallaggaatti kutee jedha kitaabni seenaan ani kutaa 9tti baradhe jechuudha. Haa ta'uutii isaan kun Oromoo ta'uu isaanii nuuf waan ta'e nu hojjetanii bu'aa wayii nuuf buusan otoo hin taane ragaa Oromummaa taasisa jechuudha. Akkuma yeroo darbe Kunaamaa kaafne amma gara fuulduraattis uummata Iroob jedhamu sana sin kaafna seenaa isaanii aadaa isaanii maal isaanii keessatti hin ka'a. Kanaafuu jarri kun Oromoodha. Kanaafuu maaltu ta'eere Oromoon jaarraa kurnaffaa durayyuu Itoophiyaa keessatti jaarraa tokkoffaarrayyuu Itoophiyaa keessatti jaarraa tokkoffaa durayyuu Itoophiyaa keessatti jaarraa tokkoffaa dura mootummaan daamotaa ragaasaati. Jaarraa salgaffaa yookaan kurnaffaa kanatti kun warri kun ragaasaati. Egaa akkamitti immoo marraa Taglaayimaanoot kun akkamittiin yoodiitii bakka bu'ee isa jedhuuf seenaan jidduu sanatti waggaan 40 hin jiru beekama. Marraa Taglaayimaanoot jedhanii isaan kaasa yookaan mararaa nuti jennu kun 912 kan